Harargeen daawwadha. Harargee kun daawwadha hawaasa baha biiftuu dhugaa gaariin awwaalu dhaabbattee miti ciiftuu. Harargee baha biiftuu ijoollee ituuf humbannaa dhaabbannee qoma dhiibnee dhugaa isaanii dubbannaa. Kan jaallate gammadee kan jibbe haa gadoodu farri keenya marratee firri immoo haa baroodu. Jirtuu ijoollee jaarraa jirra jedhaan na jalaa jiruu saabbatu beeka jirtuu jechuun amala. Jabbilee bakar waare hambaa calii calanqoo akkam nagaa keessanii dargaggeettiif dargaggoon. Fuulli keessan ifaadha keessi keessan qabbanaa harki keessan arjaadha akki keessan akkana. Haalli keessan bashaasha lapheen keessan nagaadha jaalalaan jallaa mootu hojiin keessan ragaadha. Seenaan keessan galaana jaarsas ta'e jaartiidhaan warra Oromoo utubee daldalaa fi aartiidhaan. Abubakar Muusaa Nuhoof Alii Birraa Adam Haaruun Halloof Kadiir Sa'idirraan falmataa roorrootiif kakka Kadiir martu gootota goonni dhalte ilaaltee hin agartu. Harargeen warra gaaf biyyi raftu dursee hirriibaa ka'e warra uf bira kutee Oromoo bal'aaf ga'e. Kun seenaa barreeffamee kitaabaan taa'ee jiru tokko lam sadii jedhee siif tarreessa yaa tiru. Jaarraan Harargee ka'ee Arsii Baalee keessatti Oromoof qabsoo godhe eessaa ka'ee eessatti. Qaanqee qabsoo ganamaa warra qoree qabsiise warra daandii qabsoodhaa Oromootti agarsiise. Ummata biyya isaatiif aarsaa guddaa kaffale warra Oromoof ta'e utubaa fi dagalee. Harargee dachee gootaa biyya gootota qaalii inaaffaan hin qeeqinii qaamumaan dhaqee laali dhugaa hubachuuf yaali. Biiftuu Foundation galatoomaa.